mallattoolee Oromummaa kan jennu aadaan keenya, seenaan, duudhaan, afaan kun hundi guddachuudhaaf aartiin keenya misoomuu guddachuu dagaaguun barbaachisaa ta'a. Keessattuu aartiidha kan jennuun muuziqaan, walaloon, ogbarruun, kitaabni, fiilmiiwwan adda addaa afaan Oromootiin bal'inaan yeroo ammaa kana artistoonni keenya hedduun biqilaa jiran waan baay'ee hojjetaa jiru. Kana jajjabeessuun gara fuulduraatti illee hawaasni bal'aan aartiin kan uummataa ta'uu qaba. Aartiin maddi isaa, bu'uurri isaa cimaan uummataa. Uummata keessa yoo gale kan uummataa yoo ta'e haalaan dagaagaa, haalaan guddataa. Uummata yoo jennu immoo qaamni uummata bira dhaqqabsiisuu danda'us numa waan taaneef hojii gara fuulduraatti xiyyeeffannoodhaan hojjechuu qabnu akka ta'e beekuun gaarii ta'a. Faayidaan aartii hedduudha keessattuu uummata Oromootiif. Aartiin maal jechuudha jennee ilaalle aartii dhumtutu jiraachuu baatee Oromoon jiraayee Oromummaan kun jiraa jennee gaafii kaasuu dandeenya. Utuu kitaabni hedduun barraa'uu baatee, utuu seenaa hedduu galmaa'uu baatee, utuu artistoonni keenya jiraachuu baatanii, geerarsi keenya utuu jiraachuu baatee dhalootni amma sadarkaa kanarra geenye kun waa'ee Oromummaa, waa'ee uummata Oromoo beekuu dandeenyaa jennee gara booddeetti deebinee ilaaluu dandeenya. Hin danda'amu ture. Geerarsaan utuu beekuu baannee seenaa uummata Oromoo maal akka fakkaatu umriin san beekuu nu geessisuudha. Kana waan ta'eef aartii fi uummanni Oromoo tasuma adda bahuu akka hin dandeenye, adda baasnee jireenya uummata Oromootii fi aartii keenya adda baasnee ilaaluu akka hin dandeenye beekuun gaarii ta'a. Aartiin walitti nama fida, walitti nama dhiyeessa, hawaasa bittinnaa'ee tokkoomsa, injifannoo dhabame galmaan ga'a, wallaalaa beeksisa, wal nama jaalachiisa. Kana waan ta'eef aartiin gama hundaanuu bohaarsuu irra darbee dadammaqsuu yookaan kakaasuu miira nama keessatti uumuu irra darbee bu'aan aartiin qabsoo irratti illee qabu olaanaa akka ta'e beekamuu qabaa jechuudha. Keessattuu geerarsi uummata keenyaaf waan addaa akka ta'e, weelluun, walaloon waan addaa akka ta'e seenaa keessatti dhagaa kan guddanneedha. Nullee akkuma geerarsa keessatti Haacaaluu fuuldura dhaabbatanii geeraruun illee ulfaata. Dooktar Gammachiis Magarsaa fuuldura dhaabbatanii illee dhugaa dubbachuuf waa'ee aartii, waa'ee walaloo haasa'uun ulfaata. Ananatti ulfaata. Hayyoota keenya isaan utuu isaan hin jirre ta'ee waa'ee aartiin beeknu, Oromummaas hin beeknu hin jirru jechuudha. Dhaloonni nuti fufuudha akkasitti difaayin godhan. Kanaaf utuu fuunyoon hin jirre maaltu muka yaabbata kaafee Haacaaluu guutu. Utuu aartiin hin jirre Oromummaan hin jirtu jechuudha gabaabumatti. Aartii yoo jennu artistoota keenya wajjin wal bira qabnee ilaalla. Aartiin dhufee har'aan nu ga'e kun artistoonni kunniin utuu hin jiraatin ta'ee hin jiraatu aartiin illee isaantu asiin ga'e. Kufaa, caccabaa, miidhamaa, hiyyoomaa, rakkataa, maraataa waa hedduutti dhabanii aartii kana asiin gahanii jiru. Kabajni isaaniif haa ta'u. Artistoonni keenya afaan Oromootiin barreessuu isaaniitiif, afaan Oromootiin sirbuu isaaniitiif aarsaa hedduu kaffalanii jiru. Aarsaan isaan kaffalan sun aarsaa ta'e osoo hin ta'in aarsaa bilisummaa fideedha. Aarsaa jijjiirama fideedha. Bu'aa malee kasaaraa tokko illee qabu jechuudha aarsaa isaanii sun. Sammuu dhaban ta'uu danda'a, maallaqa dhaban ta'uu danda'a. Kaayyoodhaaf kan ta'e waan ta'eef aarsaa guddaa fi kabajaa qabu jenneetiin fudhanna akka mootummaattis. Artistoonni keenya jajjabeeffamuu qabu. Jajjabeessuu qabna, wal jajjabeessuu qabna. Gara fuulduraatitti keessattuu hanga ammaatitti waan turre keessaa baanee gara fuulduraatitti tokkummaa kennaan walitti dhufnee yaada walii hirree dildila nu gidduu jiru dhiphisneetiin wal gahuu akka dandeenyuuf gara fuulduraatitti gama mootummaatiin illee cimnee akka hojjennu carraa kanaan ibsuu barbaada.
kitaabni gaa ogbarruudha gosa aartii ogbarruuti. Kitaabni aadaan dubbisuu biyya keenya akkuma hundinuu yaadan rakkisaadha. Keessattuu kan biyyaa qofa osoo hin ta'in kitaabileen afaan Oromootiin barraa'anii maxxananii jiran muraasa isaaniitu kan gabaa hin qabne kan baay'ee hin dubbifamneef garuu beekumsa baay'ee kan keessa jirudha. Kitaaba dubbisuun akkuma sila lataan jirsan murteessaadha. Namni barreessuun duratti dubbisuu qaba. Aadaan dubbisuu kennaaf fooyya'uu qaba. Carraa kanaan kunis dhaamsa kiyya. Warri dubbisuun nama hundaafuu akka dhaamsaatitti kan taa'ullee yoo ta'e barreessuudhaaf warri humna qabu. Artistoonni keenya humna yoo jennu humna maallaqaa qofa osoo hin ta'in dandeettii waa barreessuu, kitaaba barreessanii ol kaa'uu, kitaaba barreessuun dhimma maallaqa ittiin argachuu qofaa miti, waa'ee duroominaatii miti, dhalootaaf seenaa kaa'anii darbuudha, dhaloota ijaaruu. Kitaabni afaan Oromootiin kanaan dura barraa'an hedduun isaa barreessitoonni keenya afaan Oromootiin kitaaba barreessaa turan kan yaadachuu qabnu hedduutu jira. Kan akka Maaramii Harqaa, Gundoo Booree, Gaaddisaa Birruu hedduu isaanii yaadachuun barbaachisaadha. Waan amma irra jiru qofa osoo hin ta'in waan darbe beekuun illee baay'ee murteessaa waan ta'eef jechuudha. Tarii har'a eessa akka jiran beekuu dhiisuu dandeenya. Lubbuunis jiraachuu dhiisuu danda'u. Garuu seenaan keenya kun seenaa waa barreessuu illee gara boodaatti illee yeroo rakkoo sanitti illee yeroo afaan Oromootiin barreessuu dubbisuu hin danda'amne sanitti illee qabsaa'onni akkana akka jiran beekuun murteessaa ta'a dhaloonni ammaa keessattuu new generation kan akka kiyyaa kunniin jechuudha warraan gadillee jirtan. Walaloon gosa ogbarruuti. Walaloon nama bashannansiisaa, nama bohaarsaa jechootaan taphachuudha. Jechootaan taphachuudha walaloo jechuun. Akka salphaatti nama ofitti harkisuuf, nama jijjiiruudhaaf, waan barbaanne san karaa gabaabaan qabsiisuuf, beekumsa dabarsuuf tajaajila. Walaloon kitaabni afaan Oromoo walaloodhaan barraa'e hedduun isaa hin jiru. Kun rakkoo humnaatis ta'uu danda'a, xiyyeeffannootti kennuu dhabuu illee ta'uu danda'a. Kunis gara fuulduraatitti akkuma Lataa Qana'ii gaadha fakkeenyaan waan gaarii akkanaa kanarra qofaa miti hojjeteera. Kanaan durallee hojii baay'ee bareeda ta'e hojjechuu akka qabnu, namoota dandeettii kennaa akkanaa qabanillee jajjabeessuu akka qabnu, gama walalootiin kitaabni walaloo hedduu akka qabaachuun nurra jiraatu yaaduun, itti yaaduun barbaachisaadha artistoota keenyaaf. An walii galatti aartiin Oromoo garamirraa garam deemaa jira yoo jenne fooyya'insi jira. Fooyya'insi jira. Bara baraan artistii hedduu horataa jirra. Kitaabileen dabalamaa jiru. Weelluun hedduun ba'a. Gama hundumaatiin tiyaatira illee yoo ta'e akka bara waggaa 5-6 hin jirru wanti dhufu jira. Haa ta'uuti ammallee xiyyeeffannoodhaan hojii hojjetamuu qabuudha. Rakkoon keenya guddaan akka nama tokkootitti kan hubadhu artistoonni keenya bittinnoofneetiin hojjenna, ijaaramnee hojjenna. Gabaa qaama biraa taana malee ofii keenyaaf gabaa hin uummannu, gabaa waliif hin taanu. Gabaa waliif hin taanu, gabaa walii ta'uun barbaachisaadha. Gabaa jechuun walirraa bituu, numtuu yoo binne, numtuu yoo itti fayyadamne gabaa biraan hin barbaachisu. Uummanni miliyoona 50 yoo bite gabaa biraan barbaachisu. Kun akka ta'u hojjechuu qabna. Keessattuu warri fuuldura jiru. Warri qabsoo humna keenyaatiin illee dhiitannee fuulduratti illee baanee haa ta'uuti carraadhaan illee gara fuulduraatti dhufne warra booddee dhufaa jiru kana jajjabeessuu, dhugaa dubbachuuf dhaloonni boodaan jiru dhaloota beekumsa guddaa qabudha. Barreessuu irratti illee waa hundumaanuu jechuudha. Kanneen baasuu, bakka wal buusuu, hangafni quxisuu irratti xiyyeeffatee hojjechuu. Waa'ee maallaqaatii miti aartiin akkuma duratti jedhe. Inni maallaqa qabnu, maallaqa keenyaa warra hin qabne utuu beekumsa qaban maallaqa kan hin qabne qarqaaruu, wal jajjabeessuu, wal bira dhaabachuu, kabaja waliif kennuu yeroo tokko isin taajjabna. Artistoonni jechuudha nuti warri siyaasaa kabajaa waliif hin qabdan dhugaa walitti himuufi. Kan biraatiif kabajaa qabdu walii keessan dhiiftanitti. Xiqqaa inni fuuldura jiru hangafni jechuudha. Artistiin hangafni artistii yoo jedhan hunduma jechuu kiyya qaama aartii irratti kan hojjetu. Kan booda dhufuuf bakka hin kennu hin tuffata. Waliin jajjabeessuun kun hundi fooyya'uu qaba. Aadaa
yookaan aadaa gaariin hin taane gama aartiitiin illee kan jedhu jechuudha. Kana irratti illee fooyyeffachuu akka qabdan yaada mataa kiyyaati. Kanaan alatti rakkoo maxxansaaf raabsaa irratti illee rakkootu jira. Gabaa maduratti jedhe san keessatti wal qabata gabaan hin jiru, humni hin jiru. Garuu humna kana karaa utuutti fayyadamne humni dhabameetii miti tooftaatti ittiin humna kana barbaaddachuuf deemnutu sirrii miti malee. Kanaaf an dhugaa dubbachuuf Koloneel Atileet Daraartuun hojii gaarii hojii hunda kennaafuu fakkeenya ta'uu danda'u isii qofaan kan biroollee hin jiru warri deeggarsa akkanaa godhan jajjabeessuu qabu. Yoo miliyoona tokko qabna ta'e 100,000 kaafnee artistii tokkoof dunuunfannee yoo kennine jiraachuun dhimma maallaqaa qofaa miti. Maallaqni maqaas namatti hin godhu mataas namatti hin godhu.